Harka fuunee akkam jirtu bakka jirtan hundumaatti nagaa fayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu kabajamtoota daawwattoota Buddussee TV. Sagantaan keenya jettee inni har'aas jalqabeera. Egaa yeroo nagaa isin gaafanu nagaa keenya nuuf deebisaa jennaan baay'een keessan nagaa keessan nuuf deebistaniitu har'as irra deebinee nagaa keenya isiniif dhiyeessina. Nagaa qabdu, fayyaa qabdu, isa nagaa nuuf kenne, isa fayyaa nuuf kenne waaqayyoon galateeffachuudhaaf nagaa keenya jedhaatii koomentii irratti nu barreessaa. Baay'ee nuti tolaan dhaggeeffachuu keessan nu hordofuu keessan sababa nuuf ibsuu fi adaraa nagaa keenya nu deebisaa. Irra deddeebinee nagaan biyya keenyaaf, waldaa kiristaanaaf, amantootaaf, saba hundumaatiif, addunyaa keenyaaf, lafa keenyaaf nagaan haa ta'u jenna hawwii keenya. Egaa arras akkuma yeroo kaanii sagantaa qabannee isiniif dhiyaanneerra torbee darbe kana keessa maaltu ta'e marsaalee hawaasaa irratti maaltu socho'aa ture ijoon dubbii maalii isa jedhu qabannee isinii dhiyaanneerra kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa torbee darbee xalayaa karaa waldaa Makaana Yesuusii barreeffame tokko hiikasaa afaan Amaariffaatiin barreeffame qabannee isiniif dhiyaannee baay'een keessan reaaktii gootaniittu baay'een keessan dhaggeeffattanii kun akkasii hubannoo gaarii nu laattee mata dureen isaa nuun galle ture marsaalee hawaasaa irraa wantoota jiranii hojii walna jalaa makee ture galatoomii kanneen nuun jettan jirtu. Egaa torbee dabarsine kana keessa maaltu ta'e maaltu jira waan haaraan jettanii har'aaf yoo nu gaafattan immoo waldaan Makaana Yesuusii torbee dabarsine kana keessas ibsa bal'aa laattee turte. Ibsa bal'aa isheen laatte kuni YouTube chaanaalii isaanii irratti kutaa sadiitti qoodamee yeroo garagaraatti gadhiifameera mata dureewwan garagaraa bal'inaan qabateera. Xalayaa torbee darbe sana nuun isinii ibsinee isa maxxanfame sana irratti immoo ibsa bal'aa gadi fageenyaan itti gaafatamoonni waldaa Makaana Yesuusii suura isaa isin asirratti argitan kun kennaniiru. Egaa pireezidantii waldatti luba Dooktar Yoonaas Higgazuu dabalatee itti aanaa pireezidantii kutaa Theologiif mishinii akkasumas kaampaas ministirii irraa gargaaraa itti aanaa barreessaa kutaa mishiniif Theologii irraa akkuma nama jedhee sagalee misiraachoo irraa kutaa dubartootaa irraa akkuma kanas immoo waldaa Makaana Yesuusii 5 kiiloo Addis Ababa Makaana Yesuusii ishee jedhamtu irraati. Kutaalee garagaraa irraati qaamonni kun asitti argamanii waa'ee waldaa kana ibsa kenname sana irratti waldaan kun yeroo ammaa kana haala isheen irra jirtu ilaalchisee yaadota garagaraa bal'inaan kennaniiru. Kutaa bal'aadhaa baay'ee viidiyoo dheeraadha garuu gabaabseetan akka barbaachisummaa isaatti ani immoo isiniif dhiyeessaa jechuudha. Beettugaa hojiin keenya isa kana jalqabeera. Jettee maaltu jira yaadi kan biraa jirus immoo jira jara keenya wanti odeeffame gidduu kana wanti biyya kana keessatti magaalaa kana keessatti waldaa kiristaanaa keessatti ta'e namoota baay'ee gammachiise ijoon dubbii tokkos jira. Isas gara fuulduraatti qabadeetan isiniif dhiyaadha. Egaa har'a waa'ee waldaa Makaana Yesuusii ibsa qajeelfama ejjennoo isheen gidduu kana baaste irratti maaltu jira yoo jettan obboleessi keessan gammachiisuun mataa Booranaa gabaabsee mi'eesseetan elaa kuno isiniin jedha. Eessayyuu naqina na wajjiniin turaa na dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Har'as akkuma yeroo kaanii abdii saggaa'ee sagantaa kana waraabee gulaalee isiniif dhiyeessuudhaaf na wajjiniin jira. Galatoomii jechuun hin barbaada isaanis isiniif mul'irratti. Utuu dubbannu kanneen isa waraabbiif barbaadan suura leenjii sooshaal miidiyaa qabatee wantoota garagaraatiif barbaadanii dandeettiinsa adda gadi ta'eef akka itti fayyadamtan gamanumaan beeksisuun barbaada. Yoo bilbila isaa barbaadan isiniin kennan koomentii irratti nu gaafadhaan nu bilbilli keenya asirra jira. Galatooma. Egaa taatee torbee darbee kana keessaati waa'ee waldaa Makaana Yesuusii ammas ijoo dubbii ta'ee tureera amantoota baay'ee biratti bakka garagaraatti ijoo dubbii guddaa ta'ee ture. Waldaan kun garuu eenyu isheen? Waldaan kuni waldaa umuriin ishee waggaa 100 ol ta'edha. Waa'ee waldaa kanaa yeroon isinitti himu waldaan kun waldaa yoo xiqqaatee miseensota miliyoona 12 hanga 15tti tilmaamaman qabdudha. Odeeffannoo bara 2026-25tu hin baane malee isa kana calalee isinitti himuu nan danda'a. Hojjettoota wangeelaa luboota gara 22,000tti tilmaamaman qabdi. Salphaa isinitti fakkaatti waldaan kun. Baay'ee waldaa guddoodha. Waa'ee waldaa kanaa odeeffannoo xinnoo yoo qabaattan jedhitan. Waldaan kuni waldaa amantoonni keessa jiran akkuma kanas immoo waldaa kana keessatti yeroo waldaan babal'atu buufata lallabaa jedhama. Waldaa fi buufata lallabaa 15,000 hanga 17,000tti tilmaamamu qabdi. Exactly waggoota lamaan kanaa fi daataan jiru hin baane isa kanaafan akkasisiin jedha. Tajaajila tolaa yookaan immoo of kennanii tajaajilan
yeroo isaanii waan tokko malee tajaajilan 10,000 ol qabdi waldaan kun waldaa salphaa isinitti hin fakkaatin. Egaa waldaan kun karaa tokkos haa ta'u karaa biraa waldaa haadhaadha. Bara ari'atamaa bara gidiraa waldoonni baay'een itti baqatanii waldaa kana keessatti oolani. Isa malee waldoonni amma biyya kana keessa jiran baay'een isaanii tajaajiltoonni turan waldaa kana keessaa ba'ani. Waldaa haadhaadha. Gaafa jennu sababaani inni kunis immoo bara badaa sagantaa koo ammaa kana wajjin waliin qabatu malee waa'ee waldaa kana badaa waan wal nama falmisiisu miti. Kan baay'ee sin dhibu waldaan kun akka addunyaatti waldaa Luteraanii jiran keessaatti miseensota baay'ee qabaachuudhaan tokkoffaadha. Akka biyya kanaatti tun taane akka addunyaatti. Salphaa isinitti fakkaata yookaan immoo namoonni Waldaa Makaana Yesuus yeroo jedhamu akkuma salphaatti ilaalu malee mootummaa biratti waldaan kun beekamtii guddaa qabdi. Bakka guddaa qabdi. Baroota darbanitti gara fuulduraattis waldaan kun iddoo guddaa kabaja guddaa waldaa qabdudha. Egaa waldaa kanatu ibsa ejjennoo baaftee yeroo darbe kanatti darbee viidiyoo asirratti isiniin kaa'aa afaan Amaariffaatiin haasa'amee isinin dhaggeeffachiisa isinitti agarsiisa. Achi booddee immoo yaadota jiran tokko isinitti hima. Yaadota kanarratti akkuma amma isiniin jedhee pireezidantii waldattii itti aanaa pireezidantii akkuma kanammoo kutaa mishiiniif teoloogii irraa kutaa teoloogii fi mishiinii kaampaasii irraa akkuma kanammoo sagalee misiraachoo irraa maanni kutaa dubartootaa irraa waldoota irraa namoota isin asirratti argitan asirra jiran kun hundumtuu waldattii keessatti kutaawwaniif itti gaafatama namoota qabanidha. Isa kanaan alatti immoo yeroowwan garagaraatti waldattiin kun walgahii waliigalaa kaawunsilii jedhamu yookaan immoo itti gaafatama hojii namoota qabanii walgahii geggeeffamu hundumaa irratti ibsa ejjennoo baasaa turte xalayaa barreessaa turte isa kanaan irratti ibsa bal'aa kennanii guyyaa har'aa garuu qabiyyee dhumti walgahii isaanii kun ibsa isaanii kun maal fakkaata jedhuun gabaabsee isinii dhiyeessaa naa wajjiniin tura. Eessayyuu naqinaa. Egaa inni jalqabaa yaada pireezidantiin kaasanii akkasidha. Xalayaan ba'e kuni hojiitti hin galle yookaan immoo leenjii kennuufis yookaan immoo qajeelfama kan biraa qabatee gara godaatti gadi hin buune. Garuu karaa keessoodhaanii waajjirri kamiyyuu dhaabbanni kamiyyuu akkuma godhu hojjettoota isaaf itti gaafatamoo miseensota isaa fi kanneen isaa wajjin hojjetaniif xalayaanii barreessa. Ibsa miidiyaaf kanneen oollee ba'e ture xalayaan kuni. Garuu utuun beekamin immoo miidiyaa irra ba'e gara miidiyaatti dhufee baay'ee mata duree ta'ee namoota dudubbachiise kanaafi xalayaan duraan dursa barreeffame kuni akka inni miidiyaadhaaf hin qophoofne ibsa miidiyaas akka hin taane akkasiin nu bartan barbaannaa jedhani. Inni kan biraan qabiyyeen xalayaa yookaan immoo barreeffame kanaa namoonni baay'een karaa adda addaatti hubataniiru. Kallattii biraatiin hubataniiru. Garuu gaaffii eenyummaa waldattii mudate sirreessuudhaaf deebii kennuudhaaf gabaabaadhumatti xalayaan kun kan inni barreeffamee fi eenyummaa waldattii kanaa maal keessa jira. Waldaan kun waldaa Luteraaniidha. Sirna sagadaa mataa ishee qabdi. Doktiriinii mataa ishee qabdi. Barsiisaaf eenyummaa mataa ishee qabdi. Iddoo tokkotti garuu waldaan kun eenyummaa kana gadhiisaa jirti. Barsiisa kanarraa adda ba'aa jirti. Isa kana immoo kan nuyi sirreessuu dandeenyu ibsa akka kanaa xalayaa akka kanaa barreessineetu. Kanaafi gaaffii eenyummaa waldattii mudate kana sirreessuudhaaf deebii ga'aa warra gaaffii qabaniifis kennuudhaaf gara kanaatti dhufne. Inni kan biraan immoo akkasiin nu hubattan kan nu barbaannu waldattiin kun waldaa Luteraaniidha. Sirni ishee haalli ishee isa kana hordofti. Isa kana alatti immoo xalayaan kun kan inni barreeffameef ijoon dubbii inni guddaan amantii keenya amantoota keenya eeguu fi barsiisa amantii fayyina keenya irratti yaadota dogoggoraa iddoo garagaraatti kakka'an keessa darbeeyyuu yeroo tokko namoonni jajabaatanii dubbatan isa sana faccisuudhaaf qajeelfama kennuudhaaf ibsa kana baafne xalayaa kana baafne jedhanii pireezidantii. Kanuma wanta biraa ibsa gara biraa hin barbaadu. Isa kana immoo balbala keenya cufannee keessoodhaan hojjettoota keenyaaf amantoota keenyaaf geggeessitoota nu jala jiranitti akka isaan hojiirra oolchaniif ergine malee akka kana gabaatti hin baafne. Nuuni uwwisa miidiyaatii fi xalayaa kana hin barreessine kanas nu hubadhaa. Ammas immoo balbala keenya cufannee keessootti hojjettoota keenya wajjin saba keenya wajjin waltajjii keenya saba keenya waldaa keenya eenyummaa keenya neeksisna hin kabachiisna jedhaniiga.
karaadha jala keenya yaadii inni kee inni jalqabaa. Inni kan biraani yaadii kee kan biraan walga'ii kanarratti yookaan immoo ibsa kanarratti gargaaraa fi itti aanaa barreessaatiin yaadi kee tokkommoo akkasidha. Waldaan kun ibsa yookaan qajeelfamaa itti hin qophoofne callumetti ammeetti amma laattu. Ammuma kaatee noo akka kanadha yeroo kanadha itti ibsa laattu hin qabdu. Waldaan kun yeroo fudhattee itti yaaddee itti qophooftee irratti qoratteetu ibsa laatti. Qaamota ilaallatanii wajjin mareetteetu ibsa laatti. Fakkeenyaaf xalayaan amma barreeffamee bakkee ba'e kun ibsi amma irratti laatamaa jiru kun yaadisaa kan jalqabe bara 2003 jalqabeetu. Bara 2003, bara 2007, bara 2010 sadarkaa garagaraatti xalayaa kanarratti yaada kanarratti irratti mari'atamaa ture. Baay'ee kan isin dhibu beektotni tiyooloojiyaaniin namoonni sadarkaa garagaraarra jiran barreessitoonni waa'ee waldattii kanaa kan beekan waldaan kun Luteraanii ta'uu isheerraa kan ka'e sirna akkaataatti waldaan Luteraanii bultu kanneen beekan hundumaa walitti qabnee irratti qorannee barreeffama fuula baay'ee qabuyyuu barreessinee qabna. Deebii barbaachisaa yoo barbaachisaa ta'edhas kennuu dandeenya jedhaniiru itti gargaaraa itti aanaa barreessaa jechuudha. Inni kan biraan itti aanaa pireezidentiitii yaadotii ka'an immoo waldaan kun waldaa kan biraa hin jedhamtu akka warra kaanii maqaa kan biraa hin qabdu. Waldaan kun waldaa makaana Yesuus waldaa Luteraanii jedhamti. Waldoota addunyaa wajjinis waldoota biyya keessaa jiranii wajjinis walitti dhufeenya ishee hin qabdu isa kanaan beekamti jedhani. Yeroodhaa yerootti wanti eenyummaa ishee irratti ka'u gaaffiiwwan ka'an yaadota ka'an immoo faccisuudhaaf dirqama qabnaa jedhani. Itti aanaan pireezidantii kan baay'ee isin dhibu. Amantoonni ishee amantiitti jabaatanii eenyummaa isaanii eeggatanii waldaa isaanii waaqayyoon tajaajiluu qabu. Kan immoo kan eeguu qabu nudha. Kan tiksuu qabu nudha. Warra keessa jiran amantoota warra waldaa keessa jiran kana yeroo eegnu amantootni haaraan yeroo dhufan sirna sana keessa jiraatu. Isaan dhufan sunis immoo waldaa isaanii beekanii ofii isaanii beekanii waaqayyoonis saba isaaniis tajaajilu. Qajeelfamii waldaan kun waltajjii koo hin qoodu yookaan immoo warra kaaniif hin kennu jettee baaftes isa kana eeguufidha. Barsiisa bakkeedhaa dhufu, ilaalcha bakkeedhaa dhufu, yaada ishee wajjin dhufee walitti bu'u kana tiksuu fi amantoota ishee tiksuu fi malee yaada kan biraa tokkoyyuu hin qabnu. Kun immoo dirqama keenyadha. Baay'ee kan isin dhibu ibsii kuni afaan Amaariffaatiin kenname waldaan kun egaa akkas jedhan itti aanaan pireezidantii. Walitti dhufeenyi kun kan daangeffamedha. Beekamaadha. Eenyummaa waldattii kanaa eeguudha. Isa kanaan alatti waan kan biraa tokkoyyuu hin qabu. Sadarkaa biyyaatti, sadarkaa addunyaatti garaagarummaa keenya beeknee, kabajnee, jaallannee warra kaanii wajjin wal eegneetu jiraanna, wal kunuunsineetu jiraanna. Keessa ba'ee iddoo tokkotti iyyuu amma kana jedhanitti ga'aniiru namoonni wanta jedhu faa kaasani. Maanni isin hin fayyine, isin warri waldaa makaana Yesuus hin fayyine jedhaniitu kanneen dubbatan faa jiru jedhaniitu yaada kana kaasu. Kun garuu maanni yaada dogoggoraadha. Yaada sirrii kan hin taane, ilaalcha sirrii kan hin taane baay'ee toora keessaa kan ba'edha. Kanaaf waldaa kana eeguudhaaf, tiksuudhaaf, amantoota keenya eeguudhaaf, tiksuudhaaf, tiyooloojii keenya eeguudhaaf, tiksuudhaaf waldaan kun waldaa Luteraanii taatee akka itti fuftuuf, eenyummaa ishee eegdee akka itti fuftuuf warra kaan eenyummaa isaanii kabajnee kan keenyas eegsifanneetu jiraanna yaada jedhutu ka'e. Inni kan biraan waltajjii kanarratti ka'e tikseen waldaa barbaachisaadha. Waldaan tikseedhaan bulti. Kana jechuun luboonni waldaa kiristaanaa keessa jiran tiksitoota waldaati. Waldaan makaana Yesuus lubootaan geggeeffamti. Kanaafiyyuu itti gaafatama guddaa qabu. Tiksitoonni kun immoo hojiin isaanii amantoota eeguudha, tiksuudha, eessa dhaqee abaluu eessaan ba'e maalirra jira si jedhu eeguudha. Beekumsa ga'aa waa'ee waaqayyoo, waa'ee macaafa qulqulluu, waa'ee amantii isaanii, waa'ee jireenya isaanii, waa'ee waldaa isaanii akka isaan baran gochuudha. Sirna waldattii beekanii baranii akka isaan itti tajaajilamaniif akka isaan itti jiraatan gochuudha yaada jedhu kaasaniga. Waltajjiin keenya kuni waltajjii waldaa makaana Yesuus, waltajjii waldaa kiristaanaa nuun hin eegna, hin tiksinaa, warra kaaniif hin qornu jenne kuni bakka nuun itti amantoota keenya hidhachiisnudha.
bakka nuun itti amantoota keenya jajjabeessinudha. Bakka nuun itti waaqayyoof namoonni akka itti wal arganiif barsiifnudha malee dhimma kan biraa irratti raawwannu miti. Waltajjii kanarra immoo lallaboota tiksitoota saba isaanii barsiisan sooranii fi waldaan achi bukkee dhaabdetu jiru. Isaan kun immoo ga'aa qabna. Kallattii hundumaatiin yaada jedhutu kee. Of eeggannoo barbaachisaa waltajjii keenyaaf akka godhamu yeroo goonu warri kaanis kan isaanii irratti of eeggatu nunis kan keenya irratti of eegganna. Sababiin isaa barsiisaan doktiriiniidhaan wanta garaagaraatiin baay'ee garaagara sababa taanee fi yaada jedhu kaasani. Luboonni bakka biraa dhaqanii waltajjii kan biraarra akka isaan dhaabbatan hin eeyyamnu ibsi jedhu yaada jedhus jira as keessa. Inni kun maaliif yoo jedhamee jettanii gaaffii kaastanii warri kaan yeroo luboonni waltajjii isaanii dhaqanii warri achi jiranis as dhufuun isaanii hin hafu. Yeroo addana dhufan kan ammoo akkuma sila jenne barsiisaa yaada garaagaraa waldaa kanaa mormu fidanii dhufuu danda'u. Kanaaf luboonni keenya waltajjii sana deemanii iddoo biraa deemanii akka isaan tajaajilan hin eeyyamnu. Isa kanaan alatti immoo addanaa hojii qabu, saba kunuunsuu qabu, eeguu qabu, tiksuu qabu, warra badan barbaaduu qabu jedhaniitu yaada kaasan. Hammam akka isaan barbaadaa jiran, hammam akka isaan iyyaafachaa jiran waaqayyotu beeka. Namni yoo hafee, waldaa yoo dhiisee, yoo iddoo biraa dhaqee, yoo cabee, yoo kufee, yoo dhukkubsate hammam akka gaafachaa jiranii waaqayyotu beeka. Garuu luboonni waldaa keessaa iddoo biraa deemurra hojii akka kanaa hojjechuu qabu. Inni kan biraan sodaatame immoo yoo ofii isaanii dhaqanii amantoota akkamitti dhobuu danda'u? Ofii isaanii achi deemanii akkamitti amantoota kan biraa immoo dhobuu danda'u? Amantoonni kun immoo dhaqanii shaakala kan biraa yeroo ammaa kana jiru fudhatanii akka isaan hin dhufneef eenyutu eegaa yaada jedhutu ka'e. Waldaan kun tajaajiltootaanis tajaajilaanis wantoota barbaachisu hundumaan guutuudha. Paakeejiidha waldaan kuni. Ayyaanni waaqayyoo kallattii hundumaatiin waldaa kiristaanaa keenya keessa jira. Kadhannaadhaan tajaajila kan biraatiin barsiisa sagalee waaqayyootiin faarfannaadhaan hundumaatiin waldaan keenya gahaadha. Kanaaf tajaajila biraa barbaachisu iddoo biraa hin dhaqinaa yaada jedhu qaba. Waldaa Makaana Yesuus keessa kanneen jirtan. Inni kan biraan waltajjii kanarratti ka'ee garaagarummaa bu'uura amantii kan pirezidantiin keenya kaasanii, pirezidantii Waldaa Makaana Yesuusii kaasanii garaagarummaa bu'uura amantii irratti qabnu sana eeguutu nurra jira. Fakkeenyaaf inni kan biraan irbaata gooftaa irratti ilaalcha inni qabuuf Waldaan Makaana Yesuusii ilaalcha isheen qabdu kan biraadha. Kanaaf isaan sunis nuunis wal kabajneetu jiraanna. Irbaata kan biraa dhoksaawwan qulqulluu waldaan kun xiyyeeffattee barsiistu irratti bu'uura amantii keenyaa sababa gatii ta'eef nuun qoosaan beeknu isa kanarratti jedhani gaa pirezidantiin keenya. Inni kan biraan waldaa kana keessatti kan xiyyeeffannoodhaan garaagarummaadhaan ilaalamuu qabu waldaan kun sagantoota garaagaraa qabdi. Sirna sagadaa macaafa sirna sagadaa keessatti kan jiru sagantoota yeroo garaagaraatti waltajjii garaagaraa geggeeffamu kanarratti sirni waldaan kun qabdu sirriitti itti yaadamee kan qophaa'edha. Isa kanas nuu kabajuu qabu nuunis kan isaanii kana hin kabajnaa jedhan. Inni kan biraan waldaa pirezidantii Waldaa Makaana Yesuusii kaasanii ergamaa fi raajummaan bara ergamootaa fi hundeeffama waldaa kiristaanaa raawwatee jedhan. Dhageessaniitu baay'een namoota afaan Amaariffaa dhageessan ibsa kana dhageessaniitu jedhee yaada. Ergama akkasumas raajii inni jedhamu raajummaanii tajaajilli kuni kutaan kuni bara ergamootaaf hundeeffama waldaa kiristaanaa raawwate. Bara kana ergamaan hin jiru. Raajiinis raajii jedhamee muudamee hin jiru. Kana yeroo jennu garuu ergamni tajaajilli ergamaa jira. Namni akka ergamootaatti deemee tajaajilu hojii waaqayyoo hojjetu waamicha addaa qabaatee hojii waaqayyoo bal'inaan hojjetu jira. Isa sanaan hin morminu nuuni. Tajaajilli raajummaas jira waldaa kiristaanaa keessa tajaajila kana waldaan kiristaanaa hin laatti amantoonni sanaan tajaajilamaa jiru. Garuu kutaan yookaan immoo maqaan taayitili inni jedhamu kuni ergama raajii inni jedhamu biiroowwan kuni hin jiranii. Inni kun bara hundeeffamaa waldaa kiristaanaa fi bara ergamootaa isa sana hafe. Isa kana kan gochuu danda'u kan muuduu danda'u Yesuus Kiristoos qofaadha. Malee amma namni jiru isa kana muuduu hin danda'u. Hojjetan egaa jala muranii himan isa kanas. Ibsi kun cimaadha jara keenya. Dubbiin jabaateera qoosaa miti amma. Adda baafadhaa.
eessa jirra, maalitti jirra, akkamitti jirra, callumadhaanii ani ergamaa abaluudha, ani raajii abaluudha jechuun kuni maal qaba laata? Waldaa kana biratti iddoon qabu nagaan turaa jechaa jiru luboonni. Waldaan Makaana Yesuus isa kana hin fudhadhu jechaa jiru. Kallattii kan biraatiin lubni akkas jedhani. Nuuni warra raajii muudan, warra ergamaa muudanii wajjinis mormii hin qabnu. Mana isaaniitti, waldaa isaaniitti, iddoo isaaniitti muudachuu danda'u, tajaajilamuu danda'u, simachuu danda'u. Nuun garuu garaagarummaa keenya eegganneetu jiraanna, hin simannu jenneerra. Haa jedhani. Isa kanaan alatti pireezdentiin jala muranii waan isaan dubbatan, Waldaan Makaana Yesuus waldoota kan biraa wajjin biyya kana keessa waldoota jiranis akka addunyaatti waldoota jiranii wajjinis walitti dhufeenya qabdi. Hojiidhaanii, dhimmoota kan biraatiin garuu garaagarummaa keenyas adda baafneetu jiraannaa jedhani. Ifaadha natti fakkaata. Waldoota kan biraa wajjin walitti dhufeenya qabdu, hojii hojjettu, hojiiwwan misoomaa, hojiiwwan amantii kan biraa hin jiraatu. Waltajjii qooddachuu irratti maqaa kanaan, taayitilii kanaan, akkuma kana immoo dhufanii doktiriinii waldaa kanaan ala kanneen dhufanii waltajjii kana irratti haasa'an, namoota walitti buusan, waldaa walitti buusan, dhimma kan biraa, barsiisa kan biraa waltajjii waldaa Makaana Yesuus irratti raawwachuu barbaadaniif bakka hin qabnu, nagaan turaa haa jettee waldaan. Ibsadha jara keenya dhaggeeffachuu dandeessu. Tariitii immoo akkuma dubbatame afaan Oromootiinis gaarii godhanii ibsa kana hin ibsu jenneetu yaadna. Nuunis immoo yoo nu danda'ame itti deemneetu hin gaafanna. Isa kana sirriitti hin gaafanna, hin qorannaa, isinii dhiyeessina. Egaa waltajjiin kun baay'ee cimaa ture, yeroo jabaa ture. Yaadonni kun yaadota jajjaboodha. Inni kan biraan gara dhumaatti yaadota akka aanan isinii kaasa. Tajaajila waldatti lubootatu hoogganaa jedhani. Haasaa isin amma iskiriinii irratti ilaalaa turtan kana irratti lubootatu hoogganaa. Luboonni kun akkuma carraa ta'e yoo karaa deeman, yoo rakkinni biraa isaan mudate illee tajaajiltoonni luboota kanaan leenjifaman waldaa kana keessa jiru. Tajaajila waldaa kanaa wanta jiru hunduma isaantu hoogganuu qaba. Sirna sagadaa, dubbisa macaafa qulqulluu guyyaa sanaa giddu galeessa godhatee wanta jiru kana hunduma isaantu irratti hojjechuu qaba. Qoosaan hin jiru jedhani. Isaantu jedhe ana miti. Tarii yoo dogoggoree dhiifamanaafis. Inni kan biraan ejjennoo guddaadhaan gargaaraatti ana barreessaa ibsan tokko immoo akkasidha. Tajaajila ayyaanaa jedhamu kennaawwan qulqulluu garaagaraatiin, raajummaadhaan, dibataan, seexana baasuu, tajaajila fayyinaa, kadhannaadhaan waldaa kana kan dursu hin jiru. Warri seenaa beektan, warri qorachuu dandeessan dhaqaatii qoradhaa. Seenaan kun, waldaan kun karaa sana eenyuun hundursiti. Har'as tajaajila sana ni laatti. Akka ammaa kana toon taane tajaajiltoonni waldaa keenya keessa turan namoota maqaadhaan qabu isaanii yeroo isaan karaarra deeman konkolaataa keessa seexanni hin iyyiti ture. Tajaajila gurguddaa kennaa turanii, tajaajila fayyinaa gurguddaatu ture. Utuu akka bara kanaa ta'e waraabamee taa'eera ta'eeti eenyuun keessan amma dubbachuu dandeessanii. Kanaaf waldaan kun tajaajila ayyaanaa kamii wajjin iyyuu mormii hin qabdu. Garuu waajjiraalee kana wajjin waliin galtu jedhanii jala muranii dubbataniiru. Egaa murtoon amma godhame kuni kana fakkaata. Tajaajila waltajjii qooduu luboota wajjin wal qabatee haalota garaagaraa wajjin. Irra jireessaan garuu baay'ee immoo torbee dabarsine kana keessa faarfannaadhaa wajjin wal qabatee marsaalee hawaasaarraa yaadota garaagaraatu deddeebi'aa ture. Yaadi kun akka malee hubatameera. Dogoggorri jira, kanneen jedhan jiru, kanneen immoo lakki sirriidha wanti jedhame, wanti marsaalee hawaasaarra deddeebi'aa jiru kun jedhame namoonni kaasan jiru. Egaa waldooti tokko yaada isaanii ibsataniiru. Inni kun immoo akkas jedhanii ibsaniiru faarfannaa wajjin wal qabatee. Egaa faarfannaan waldaa keessatti barbaachisaa ta'uusaa waldaa kana caalaa kan itti amanu hin jiru. Bara faarfannaan hin jirre faarfattoonni baay'een faarfannaa baasuutti hin kaane keessa faarfannaa galata Waaqayyoo gara biyya kanaatti finnee madaqsinee hiiknee asana booddee immoo biyya kana keessa faarfannaawwan burqan itti daballeetu akka saba kanaaf ta'utti qopheessine. Waldaan kun akka namni faarfatu gatii barbaadduuf iyyuu sirna sagadaa keessatti
macaafa galata waaqayyoo kana dabaltee akka kanatti tajaajiltii kanaaf sanaa wajjin qoosaan hin jiru jedhani. Inni kan biraan waldaa kana keessatti wanti adda ba'eetti mormame ibsa kanarratti waaqeffachiiftota yookaan immoo asmallaakii wanta jedhamu jechumti isaayyuu nutti ulfaata nuuni. Waldaa Makaana Yesuusii keessatti jechumti kun iyyuu nutti ulfaata. Waaqeffachiiftota warri jedhamu kun isa caalaa nuuni gartuu faarfattootaa kwaayirii isa jedhamutu beekama. Kanaaf yeroo ammaa iddoo tokko tokkotti gidduu kana namoota baay'ee gaggaafadheera. Sirnumti waaqeffannaa faarfattootaa kun iyyuu baay'ee wal duraa duuba darbeera. Iddoo tokko tokkotti amma faarfattoonni achi ba'anii faarfannaa dhaggeeffachiisu jedhamee waaqeffannaa yookaan immoo dursanii faarfannoota walitti aansanii faarfachuudhaan faarfattoota garaagaraa fidanii faarfachuudhaan sa'aatii dheeraatu gubata. Sana booddee immoo faarfattoonni faarfannaa kan biraa dhiyeessu. Tajaajilli guyyaa sanaa dhuguma waldootii Makaana Yesuusii keessatti faarfannaa duwwaa hamma ta'utti hamma namoonni nuffanitti ga'aa jira. Yaadi jedhu ka'eera. Inni isa kanaan morman egaa luboonni kun akkan tarii hubadhetti qalbeeffadhetti. Yaadi kan biraa waaqeffachiiftota isa jedhu kanaa wajjin ka'e sirna sagadaa wajjin walitti bu'a. Sirna sagadaa Waldaan Makaana Yesuusii qabdu, qajeelfama isheen qabdu, akkaataa isheen ittiin bultu sanaa wajjin walitti bu'a. Tarii namoonni faarfannaadhaan dura bu'an kuni yoo luboota gargaaran, luboota wajjin walii galanii waaqeffachiisan malee luboota teessisanii ofii isaaniitti itti fufu. Luboonni callumadanii taa'u, sabni dadhabaa gara sanaatti hin deema taanaan dogoggoradha. Garuu faarfattoonni kuni warri faarfannaadhaan dura bu'an geggeessan gartuu keessaa ta'u akka kanatti immoo kophaa isaaniittis ta'u luboota wajjin walii galanii walitti dubbatanii luboota tumsanii yoo ta'e rakkina hin qabu gara jedhutti dhufeera. Inni kan biraan mata duree ta'ee sirriitti waa'ee faarfannaa dubbatan immoo Waldaan Makaana Yesuusii kaalaandarii qabdi. Yeroo hundumaa sanbata luqqisii sadiitu dubbifama. Luqqisii sadii kana keessaati ergaan dhufuu qaba jedhameetu yaadama. Yeroo darbeessa kana gaarii godhee ibseera. Luboonni yeroo tajaajilan inni kunis inuma eegama. Gaarii godhanii ibsaniiru isaan kanaaf an irra hin deebine. Faarfannaawwan dhufan kun ergaa sana keessaa ta'uu qabu. Jecha tokko akkas jedhani. Faarfannaa dhumti sagalee waaqayyooti. Sagalee waaqayyoo yeedaloodhaan dhiyeessuudha jedhani. Geggeessitoota waldaa keessaati isaan tokko akkas jedhani. Sagalee waaqayyoo yeedaloodhaan faarfannaadhaan dhiyeessuudha. Tajaajiluma faarfannaa jechuun iyyuu. Kanaaf faarfannaa wanta qoosaa miti. Ergaa guyyaa sanaa mata duree guyyaa sanaa wajjin waliin qabatu taanaan barbaachisaa miti jenneetu yaadna. Akkasiin itti aanaa gargaaraa barreessaa immoo. Iddoo tokko tokkotti immoo faarfannaa wanta jedhamu iyyuu hin dhaga'amu faarfattootni achi ba'anii. Muuziqaatu caalaa dhaga'ama. Muuziqeessitoota eeggadhaa. Muuziqaan isaanii yoo dhaga'ame malee kan muuziqeessitootaa immoo mata duree kan biraatiin. Muuziqaatu caalaa dhaga'ama malee ergaan faarfannaa sabni tun dhaggeeffatiin gala. Maal jechuu akka isaan barbaadan maal akka isaan jedhanii bu'an iyyuu hin dhaga'amu. Saawundi siistamii iddoo tokko tokko jiru wajjin inni kunis wanta irratti yaadamuu qabudha. Walumaa galatti ergaan faarfannaa guyyaa sana darbuu ergaa sagalee waaqayyoo guyyaa sana ergame wajjin wal fakkaachuu qaba. Faarfattoonni luboota wajjin walii galanii faarfannaa gartuu yoo faarfatan irra caalaa gaarii ta'a. Yeroon faarfannaadhaaf kennamu ergaa isaa irratti hundaa'ee utuu daangeffamee gaariidha. Guyyaa sana sagalee waaqayyoo namni baree deemuu qaba. Yeroo ammaa kana iddoo hundumaatti ariifannaa, utaalcha, faarfannaa isa kaan irratti malee sagalee waaqayyoo irratti xiyyeeffatamaa hin jiru. Isa kana ilaalchisnee immoo sadarkaadhaan itti deemnee ibsa laannaa jedhani. Egaa viidiyoowwan ba'an kanarraati kana hubadhe. Garuu faarfannaa wajjin wal qabatee baay'ee wanta ajaa'ibsiisaa tokkos ka'eera. Dur Waldaan Makaana Yesuusii faarfannaa namni gaafa faarfannaatu naa kenname jedhu hin gulaalama ture yookaan immoo gara saansuurii jedhama ture. Ammayyuu gara kanaatti deebi'uu qaba faarfannaan jedhaniiru luboota kanatu jedhe laana miti. Waldaa Makaana Yesuusii keessa tajaajilli jiru gara kanaatti deebi'uu qaba jedhaniiru. Egaa tariitii hamma tokko hamman hubadhe isin fayyada jedhee akka kanaatti isinii dhiyeesseera. Irra caalaa immoo yeroo dhiyootti waaqayyo nu gargaara luba
yookaan immoo namoota yaadi kun isaan ilaallatu barbaanne isaanii wajjin yaada kanarratti bal'inaan gadi fageenyaan hin haasofna. Nan amanaa isaanis immoo gidduudhuma kana afaan Oromootiin gaarii godhanii ibsa bal'aasaa hin kennu jedheetan abdii guddaa qaba. Odeeffannoo akka kanaas qaba akkasiin hubattaniifani. Kanaan alatti gitaan sinodoosii sabakaa waldaa akkuma kanas immoo koreewwan garaagaraa kutaawwan daa'immanii isa kanaan alatti immoo jaarsolii waldaa gita garaagaraatti kutaa faarfattootaa hundumaatti immoo leenjii barbaachisaan hin kennama. Waldaa keenya hin eegna, mana keenya cufnee saba keenya mootummaa waaqayyootiif eegnee hin geenyaa jecha jiru luboonni waldaa makaana Yesuusii galatooma innaani. Garuu egaa yeroo dheeraa irratti hojjenneerra turreerra jedhan malee dhimmi kun akka inni ture immoo hin dagatina. Erga wanti baay'een babbadee toora gadhiisee akka dhuftan immoo jala muree isinitti himuun barbaada. Namoonni akkas jedhan danuunis jiru. Garuu hin guyyaane yoo irratti hojjetame ammas immoo abdii guddaan jira. Kana fakkaata torbee darbe gaa yaadota jajjaboo mata duree ta'anii marsaalee hawaasaa qabatanii turan keessaati inni guddaan waa'ee waldaa makaana Yesuusii ture. Har'a sirra deebinee waa'ee isaatiin dhufneerra kabajamtoota daawwattoota keenya. Dhumarratti egaa har'a dhimma lama qabannee isiniif dhiyaanna isiniin jenneerra. Baay'ee wanta nama gammachiiseef namoonni baay'een irratti gammadan kolfan qummaadan tokkoon immoo qabannee isiniif dhiyaadha. Innis maanni waldaan JCP beektumni baay'een keessan faarfannaadhaan dhaggeeffataniitu lallaba isaanii barsiisa isaanii karaa YouTube akkasumas immoo qaamaan argamtanii namoonni baay'een dhaggeeffataniitu kanneen waa'ee isaanii ilaalcha biraa qabdan jirtu kanneen isaanii hin jaallattan immoo jirtu. Brother Abdii Dabalaa Brother jedhuun isaanii obboleessa jaallatamaadha baay'ee nama sagalee waaqayyoo barsiisu nama dargaggoota baay'ee ofitti qabee jirudha. Naannoo Madaanalamii Gullallee kana yoo dhaqxan JCP'n dargaggoota baay'ee biratti namoota baay'ee biratti maqaa guddaa waldaa qabudha. Surprise godhaniin akkuma isin asirraa argitan kana. Tajaajilaa isaanii kana hundeessaa waldaa kana surprise godhaniin. JCP'n maali yoo jettani Jesus Christ Proclamation Church jedhamu afaan Ingiliffaatiin. Maaloo gammee afaan Oromootiin nu deebisi yoo jettan immoo waldaa labsistoota Yesuus Kiristoos sirriitti hiikeera yoo ta'e warri afaan Ingiliffaa beektan na caalaa hiikuu dandeessu. Waldaan kun amantoonni waldaa kanaa namoonni jaallattoonni Abdii Brother Abdii obboleessa Abdii jedhamu kanaa lallabaadhaan baay'ee nama jaallatamaadha. Namoonni isa jaallatan qaamonni garaagaraa paastaroonni kanneen iddoo biraatti isaa wajjin tajaajilan sagantaa adda irratti argamanii surprise jedhanii qolfii makiinaa kennaniif. Namatti hin tolu. Dhugaa waaqayyoo ani baay'een gammade. Wanti kun wanta jajjabeeffamuu qabudha. Konkolaataa ammayyaa BYD. Egaa viidiyoo isaa asirra isiniin ka'a footoo isaas akkuma argaa jirtan baay'ee gammadee baay'eetti tolee fuulli isaa iyyuu nima bakka gammachuun kana caalee maaltu jira. Yeroo namni nama hubatee tajaajila namaatiif gatii kafalu. Egaa waaqayyo sinaa eebbisuu galatoomaa sana isaaniin jechuun barbaada. Kan isin dhibu akka carraa ta'e TikTok akkaawuntii isaanii Facebook akkaawuntii isaanii galee cheekii godheen ture. FB irratti namoota 4,000 oltu jaallate. Namoota danuutu koomantii godhe. Namoota koomantii godhan kana keessaa namni tokko namni yaada negatiivii barreessee hin jiru. Baga gammaddanii kana caalaa isiniif mala kongiraa nutti toleeraa jedhaniiru baay'een isaanii. Ergaa namoota baay'ee isiniin ga'uun barbaada. Brother Abdii. Inni kan biraan kala TikTokii namoota 50,000 oltu ilaale. Namoota danuutu jaallate viidiyoo kana. Namoota baay'eetu afaan qabate. Inni kun paastaroota, luboota, namoota of kennanii cichanii waamicha waaqayyo isaan waameef gatii kennanii tajaajilaa jiraniif baay'eedhaaf barsiisa jajjabina baay'ee taa'ee tan abdii guddaa qaba. Amantoota iddoo biraatti bakka biraatti baasii gurguddaa baasan luboota isaanii tajaajiltoota isaanii akka isaan tumsan akka isaan tajaajilaniif immoo kaka'umsa guddaa ta'a jedhee ta'in yaada koo kennuu barbaada. Jettee keessaa inni kun immoo isa tokkodha. Oduudha kaa siifachi namni wal harkaa fuudheera odeesseera oduuf odeeffannoodha ta'us jetteedha kunis. Egaa deddeebinee boleessa keenya Abdii Dabalaatiin baga gammaddee kana caalaa fiigdee lafa ga'uu qabdu geessee akkati dargaggoota saba waaqayyoo kanneen laafan booddeetti deebi'an kufan dadhaban lafa dhaqan wallaalan baay'ee waaqayyo gara keetti fida. Akkati tajaajiltu akkati barsiistu adaraa siin jennaa siinis tajaajiltoota sii wajjin jiraniinis maatii keetiinis baga gammaddanii
maatii JCPtiin immoo koongiraa ulfaadhaa kana caalaa sarpiraayizii gochuun keessan itti fufu. Boriftaan immoo manas kanneen biroos godhaafiiti nama kana waldaa kiristaanaas ijaaraatii sarpiraayizii godhaa isiniin jechuun barbaada. Jetteen keenya torbee kana fakkaata ture. Oduuf odeeffannoo asirratti akka isiniif dhiyeessinu barbaadu. Waa'ee waldaa kiristaanaa, waa'ee sabaa, waa'ee tajaajiltoota barbaadan hundumaa akka isiniif dhiyeessinuuf nu bilbilaa, nu qunnamaa, yaada qabdan nu barreessa. Yaada qabdan, yaadi keessan baay'ee nu jajjabeessaa. Kanarraa kanaaf gammachiisu mataa Booranaan ture. Torbee mata duree kan biraa, yaada kan biraa wajjin hanga deebinee wal agarutti nagaa Waaqayyootiin tura.